Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala keenya akkaataa gaa bilbila miimoor fuul jedhe osoo waa tokko viidiyoo footoo irra hin jirre bilbila gaa bootaa guddaa qabate yookaan immoo storage fuul isiniin jedhee isin rakkisee haala itti sirreessuu dandeessan bilbili tokko gaa viidiyoodhaa fi footoodhaa keessa hin jirre storage fuul isiniin jedha jechuudha yookaan immoo osoo viidiyoodhaa fi footoodhaa irra hin jirre miimoor fuul isiniin jedhu haala itti sirreessuu dandeessu isin agarsiisa jechuudha viidiyoo irraa keessatti tokko gaa yeroo itti fayyadamtanu viidiyoo ta'e akkasuma bilbili keessa saffisa hin qabu jechuudha maaliif saffisa dhabaa storage bilbila keessanii waan guutee jiru yookaan fuul jedhee jiruuf jechuudha. Kanaafuu ni harkifata isiniif hin dalagu saffisaan. Yeroo viidiyoo daawwattan akkasuma yeroo TikTok irraa viidiyoo daawwattan YouTube irraa viidiyoo ilaaltanu saffisa argachuu hin danda'u. Interneetii isinitti fayyadamtanullee saffisaan isiniif hin dalagu jechuudha. Sababaan isaa bilbilli keessan miimoorii isaa yookaan immoo storage isaa fuul waan jedhee jiruuf jechuudha. Kanas isin agarsiisa viidiyoo har'aa keessatti namoonni haaraa ta'an chaanalii keenya kanagaa subscribe gochuu hin dagatinaa chaanalii godhadhaa isin jira barnoota hedduu jala gadhiisan jira jala galaa irraa baradhaa akkasuma barnoota bilbilaa wal qabate baay'ee jala jira ka TikTok akkasuma Facebook barnoota hedduu jala argattu jala galaa irraa baradhaa viidiyoo kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikiidhaa fi sheer gochuudhaan eegalaa yeroo viidiyoo dhaggeeffattanu gara barnootaa isin ofaan nafaana turaa qayxaaruma gara barnootaa yeroo deemnu bilbili takka miimoor fuul yeroo isiniin jedhee storage guutuu isiniin jedhee akkasuma saffisaan isiniif hin dalagne awwala osoo waa takka hin godhin bakka faayil manaajer bakka yookaan isintu maay faayilii keessa eegasintanii asirratti viidiyoo keessaa qabdu yoo ta'e akkasuma rakkoo hin qabu garuu footoos yoo keessaa qabaattan viidiyoo yoo keessaa qabaattan kan isin ilaaluu qabdan storage keessa eegasintanii ganjallaa kana analyze storage bakka jiru isintu achi yeroo isintan meegaabaaytii akkasuma GB bilbila keessanii meeqa akka ta'e gubbaa kaasin agarsiisa meeqa akka akkasuma itti fayyadamtan yookaan immoo appii irratti buuftanii keessaa qabdanus asirratti isin barsiisa jechuudha. Asirratti inni faayidaa guddaa qabu kan isin baruu qabdan osoo bilbila keessan keessaa appii hin balleessin bilbila guutuu sirreessuudhaaf awwala keessin gochuu qabdan bakkuma maay faayilii kana keessa eegasintanii macarashaa analyze storage bakka jiru seenuudhaan bilbila keessan kana keessa wantoota bootaa guddaa qabatan fakkeenyaaf kun hanga gamanaa ta'uu danda'an keessan hankooroo bootaa guddaa qaba waan waa keessaa hin qabneef kan keessa yoo dhiqqata asirratti hanga akkasuma GB bilbila keessaniitiin wal qixxaate irraa qannasuu qabdu jechuudha. Irraa qannasuudhaaf duratti maal irraa qannasuu qabdu isa jedhu adda baafattanii baruu qabdu jechuudha. Asirratti keessatti adda baafattanii baruu qabdanu awwala waan bootaa guddaa qabate kan isin bartan imeejiin footoodha. Ittaansee viidiyoo ittaansee audio faayilii audio jechuun faayilii akkasuma namoonni hin beekne jirtanu dookumentii asirratti internal faayilii fi akkasuma wantoota baay'ee irraan gadee kana harka mirgaa harka bitaatiin gattarraa jira jechuudha. Inni gamanaa immoo bootaa jarri qabatanii jiran MBC dhaa fi akkasuma MBC dha jira tokko gaabaa jedha isin ba'uu danda'a MB dha isin ba'a asirratti gaabaadhaa fi kaabaan illee jiraachuu danda'a jechuudha asirratti jechuudha gama kanarratti jechuudha. Kanaafuu kan isin beekuu qabdan wantoonni bootaa guddaa qabatanii jiran asirratti maal isa jedhu adda baafachuu qabdu. Fakkeenyaaf mallattoo asirratti kan jirtu kan samaayii kun system jedha kan koo asirratti system kan MB jechuun giddu galeessa jechuudha. Footoon giddu galeessa qabatee jira kan bootaa guddaa hin taane akkasuma baay'ee xiqqaa kan hin taane viidiyoon illee MB dha giddu galeessa qabatee jira jechuudha. Kanaafuu audio faayiliin 0 dhaan koo asirratti baachuun akkasuma kan isin biroo qabdan MB kun giddu galeessa garuu asirratti gaabaa yoo jedhe jiraate app bakka jedhu kun gaabaa jedha jira hanko fakkeenyaaf gaabaa jechuun bootaa guddaa jechuudha fakkeenyaaf kan isin galuu qabu system kan jirus gaabaa jedha jira gaabaa jechuun bootaa guddaa qabatee kan jiru isin himaa jechuudha asirratti MB dhaa fi akkasuma gaabaadhaa fi kaabaan illee yoo jiraate kaabaa jechuun baay'ee xiqqaa ka ta'e bootaa baay'ee xiqqaa akkasuma ka ta'e jechuudha kaabaa jechuun baay'ee bootaa xiqqaa ka qabatee jiru jechuudha karaa gabaabaa kaabaa yoo jiraate irraan gadee kanaa jechuudha keessan kaabaa yoo jiraate bootaa xiqqaa jechuudha MB jechuun giddu galeessa garuu gaabaa jechuun kun bootaa guddaa ka qabatee jiru jechuudha bootaa guddaa ka qabatee jiru gubbaa kaatti ni ilaaltu adda baafattanii biroo hundeessu gubbaa kaatti illee yoo ilaaltan irraan gadee kana fakkii asirra jiru kana asirratti argachuu dandeessu waan ta'eef irraa qannasuu dandeessu garuu asirratti gaa appiin fakkeenyaaf bootaa guddaa qabatee jira yoo ta'e ankoo appilikeeshinii haquun duratti maalan godhaa waan bootaa guddaa qabatee jiru tokko baruun qaba yoo viidiyoon akkasuma gaabaa qabatee jiran keessa yoo viidiyoon gaabaa qabatee jira ta'e dudduubatti deebuudhaan viidiyoo bilbila keessaa ka ilaaltan akkasuma ka ilaaltanii dabarfattan ammallee viidiyoo isin fayyadne takka waan daqiiqaa dheeraa irraa balleessitu yoo footoon illee gaabaa ta'e irraa qondeessanu appii isin bilbila irraa qabdan gaabaa jedhee yoo jiraate appilikeeshinii akkasuma gaabaa bootaa guddaa qabatee jiru haala kamiin bartu bilbila keessa irraa dudduubatti deebuudhaan gaa appii sana yoo viidiyoo ta'e akkuma sitti himee viidiyoo ilaaltanii jettan ka faayidaa hin qabne akkasuma bilbila irraa dileetii gootu jechuudha. Kanaafuu yoomuu appii ta'e bilbila keessa irraa bakka siitingii seenuudhaan ola xaa'uudhaan maal gootu appii balleessuun duratti wantoota isin sirreeffachuu qabdan jechuudha. Asirra eega ola qoftanii bakka appilikeeshin jedhu yookaan immoo appii jedhu isinii baasaa
olli haxooftu jechuudha appii kana fakkeenyaaf ola xaa'uudhaan haala kanaan appilikeeshinii itti fayyadamaa hin jirres irraa haquu dandeessu ammoo garuu kan itti fayyadamaa jirtanuu irraa hin haqxanu jechuudha kanaafuu ola xaa'uudhaan fakkeenyaaf asirratti appilikeeshinii takka itti fayyadamaa hin jiru yoo ta'e irraa balleessuu akkasuma yookaan immoo appii sana xaraguu yoo barbaaddan maal gootu erra gattuqxu yeroo takkaaf appilikeeshinii irra eega erra gattuqxanii maal gootu appii sana eega erra gattuqxanii ola xaa'uudhaan eega ola xooftanii storage bakka jiru ni jira jechuudha storage bakka bootaa guddaa qabatee jirudha appilikeeshinii sun egaa kanneen akka TikTokii, Facebookii akkasuma YouTubeidhaa fi Imo wantoota akkasii yoo ta'e bilbila irraa sin jalaa bada yoo TikTokii fayyadame akkaawuntii kan keessaa bada ganjallaa kana yeroo appii irra gattuqxan yookaan immoo gubbaarratti clear cheche dheefidha chechiin akkasuma clear cheche kan jettu kun qoshashaa akkasuma kan isin fayyadne yookaan immoo qoshashaa jechuudha karaa gabaabaa waan keessa guutee jiru jechuudha appii keessatti garuu clear data yoo isin clear gootan data kana yoo akka TikTokii, Facebookii ta'e akkaawuntiin bilbila keessanii keessaa bada waan ta'eef clear data kan jettu kana irra tuquu hin qabdan jechuudha garuu appilikeeshinii sana akkaawuntii itti bantanii itti fayyadamaa jirtan yoo ta'e clear data gootu jechuudha clear data yeroo tuqxan delete isin jaa delete gootu jechuudha yoo appilikeeshinii sun ka akka TikTokii, Imo, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube hin taane clear data gootu kai akkaawuntii itti banattanii itti fayyadamaa hin jirre yoo ta'e jechuudha appiin sun jechuudha yoo akkas clear data gootanii kaatan appii sana itti fayyadamuu hin barbaadda yoo ta'e delete gootu jechuudha fakkeenyaaf appilikeeshinii takka hamma an irra gattuqee akkasuma appii kana hammas maal gootu appilikeeshinii hunda isaayyuu isin kan itti fayyadamaa hin jirre inuma delete gootu rakkoon qabu delete gochuun duratti garuu storage bakka jiru tuquudhaan clear cheche ni gootu appii sun gaa isin fayyadaan jiru kan itti fayyadamaa jirtan eega ta'e clear data kan jettu kaanii tuqxu jechuudha yeroo isin clear data tuqxanii appilikeeshinii sana keessaa bada wanti isin duraan fayyadamaa turtan kana booda itti fayyadamuu hin barbaadda yoo ta'e mallattoo delete tuquudhaan ofirraa balleessitu ammoo garuu yoo kanneen akka TikTokii, Facebook jechuudha maal gootu yeroo irra gattuqxan storage bakka jiru ni barbaaddu eega storage irra gattuqxanii clear cheche qofa gootu jechuudha delete kan jiru kana itti hin buutan clear data kan jiru kana itti buu hin qabdan akkaawuntiin bilbila keessaa isin jalaa bada viidiyoo isin irraan daawunloodii godhattan bilbila keessa irraa waan baduuf jechuudha kanaafuu isin appilikeeshinii itti fayyadamaa jirtanu clear cheche qofa jira xaragdu ammallee yoommoo itti fayyadamaa hin jirre delete gootu jechuudha kanaaf gaa awwala appilikeeshinii bilbila irraa qabdan kan itti fayyadamaa hin jirre bakkuma amma isin agarsiisti appii hunda argattu jechuudha appilikeeshinii bilbila itti fayyadamaa jirtan hunda isinii baasa bakka maatii yoo seentan ammallee maay faayilii kana keessa seentanii wantoota amma isin agarsiisee ka'e hundaayyuu adda baafachuu qabdu jechuudha osoo bilbila guutee akka sirreessuun duratti sana adda baafattanii eega kaatanii bilbila memory full yookaan storage full isiniin jedhe akka sirreeffachuu dandeessu jechuudha haala kanaan bilbila akkasuma memory full jedhe sirreessuu dandeessu waa'ee bilbilaa wal qabate barnoota iddoo agarsiisan jira chaanaalii koo jala galuudhaan irraa baradhaa isiniin jira namoonni haaraa ta'an subscribe gochuudhaan gaa barnoota kana keessaa ta'e akkasuma barnoota biraa ta'e gaafilee qabda yoo jiraata komantiitti na barreessaa na gaafadhaa isiniin jira waa'ee YouTube, TikTokii itti fayyadama TikTokii, Facebookii akkasuma haala itti banattanu bilbila takka yeroo bittan haala akka awwalaa qabdanii ilaadhuma irratti itti fayyadamuu dandeessanu akkasuma isinin barsiisaa gaafii komantiitti na gaafachuu dandeessu viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer godhaa barnoota kutaattaan hanga wal xumutti nagaan tura.